Makabda kanima kana pura kullu waqa tokko amen mati wa waaqayyo abboleen koo duwwan bulawan koo dhaabanuun barsoonni wangeela hundi keessanuu kan jirtu kan yoo nageessan amen galata waaqayyo jennee akka sagalateeffannuudhaaf sa'a kana eebbisee qulleessee kan nuuf kenne waaqa abbolee keenya maqaan isaa kan galatamuudhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Abbaa Tamaat eegamsa konkorsiis saalitaa miratti ifama kan kadhattu masgabayoota burqaa jireenyaa kan taate haati keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan galatamuudhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ergamoonni raajonni duukaa bu'anii fi toloonni qulqulloonni hundumtu aboo waaqayyo isaaniif kennetiin kan galatamanidhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Dhagaa akka iyyaa waaqayyootti barnoota keenya sirna mana kiristaanaa xumurreerra har'ammoo kan waliin barannu lakkoofsa baraa yookaan baay'ee haasaa kan jennudha kan waliin barannu baay'ee haasaa binaga bakka sadiitti qooduu dandeenya isheen xiqqoo baay'ee haasaa jedhamti kan baay'ee haasaa caalummoo maraa awwur jedhama isarra kan caalummoo Abushaar jedhama jechuudha waggaa torba barnoon isaa waggaa torba Abushaar barachuudha. Agar faayidaa baay'ee qaba guyyoota beekuudhaaf fayyinaadhaaf waaqayyo waliin jiraachuudhaaf kadhannaadhaaf garaa hin qabu jechuudha faayidaa inni qabu lakkoofsi kun barachuun jechuudha keessumaas immoo barsiisaan manoksee qeesiin barachuun dirqamadha jedha barnoota kana yoo immoo hin baradhu jedhee immoo jedha qeesiin yookaan manokseen yookaan barsiisaan baay'ee haasaa fi osoo hin baratin nan barsiisaa monokseedha qeesiidha yookiin jedhee qeesuun sun qeesiin jedhamu monokseen sunis monokseen jedhamu barsiisaan sunis barsiisaan jedhamu aayinuman jedhama jedhee didee immoo yoomatti magalee immoo jedha boolla bishaan hin qabne mandara nama hin qabneetiin fakkeeffama boolli bishaan hin qabne daldaltoonni fagootti ilaalanii bakka sana geenyee muka sana jala boqonnee akaawwee nyaannee bishaan dhugannee darbina jedhaniitu deemu jedha. Bakka sana deemanii boolla sana keessaatti bishaan yommuu dhabanitti gaddanii akkuma deebi'anii monokseenis barsiisaanis lubnis bareedee maratee yommuu dhaabbatutti kiristaanonni soomotaa fi ayyaanota gaafannee guyyaa sanarra oolan hubannee deemna jedhanii gara isaaniitti deemu. Waanna kana yommuu irraatii dhabanitti immoo gaddanii waanna deebi'aniidhaaf bishaan boolla waan hin qabnetti. Mandara namni hin qabne immoo akkuma kana daldaltoonni durii miillaan deemu ture. Miillaatii yommuu deemanitti bosona baay'ee keessa daandii baay'ee kutanii deemanii bakka sana yommuu gahanitti kana booda galata waaqayyoo mandara mana arganneerra mandara kana bullee ganama kaanee adeemsa keenya deemna jedhaniitu gara mandara sanaatti deemu yommuu achi gahanii nama keessaa dhabanii isaan simatu dhabanii gaddanii dhiphataniitu deemu akkuma kanadha jedhee dubbataa jira. Dabalatas hundumtuu barachuu qabaa jedhama. Hundumtuu barachuu qaba. Amantoonnis tajaajiltoonnis hunduu barachuun dirqama isaati jedha. Sababni isaa immoo yoo biyya ambaatti godaanan yoo mootiin hin amanne Phaaphaasii shakkitu ka'ee ayyaanota yoo jalaa jijjiire soomota yoo jala liige akka hunda gonkorreedhaaf hundumtuu maal gochuu qaba? Barachuu qaba. Akka kaleessaa kalandarii ilaalaa barsiisuu hin dandeenye soomota ayyaanota baasuu hin dandeenye. Eeta Maariyaam kan jedhamtu yoo beektan hojii guddaa kan isheen hojjechaa jirtu kanarratti maxxansitee tola kennaa jirti. Torbee darbee keessa ayyaana gabaa jettama isheen bara haaraa jijjiiratte. Kunoo warra kanas dhagaa jirtu sirrisaa faammoo baagumeen qaammeen hin barbaachisu jechaa jiru. Kanaafuu akka kaleessaatti maal hin godhu? Kalandarii amannee bituun baasuu hin danda'amu.
beekuun barbaachisaadha waan ta'eedhaaf sa'aatii keessan yeroo keessan hubannaa keessan hunduma gara kanatti kennaatti salphaadhaaf akka salphaatti qabatamuu danda'a suuta innis waliin deemna waan ta'eedhaaf agadumaatti obsaatiin hubachuudhaaf beekuudhaaf of qopheessaa jechuudhaaf asirratti eegalaniiti akka hubattanii daftaran eegala malee በስመ አብ ጀልቀማ ከሰነሳት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ንቀድም በረድኤተ እግዚአብሔር ሰይፈ ነገሩ ለቅዱስ ዲሜጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘነበረ ዲበ መንበሩ ለማርቆስ ሐዋርያ ጸሎቱ ወበረከቱ ያሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። በአብ ስም አባት ያመነ አባቴን አልቻጀነ elmatti amannee elmaatiin alataa jennee afura qulqulluutti amannee afura qulqulluutiin bahaa jennee ምንም ላጠይቀው አካላት ሰከታውን ህወቹን kan hin danda'amne qaamaan maqummaatiin hojii qaamaan sadii yommuu ta'an waaqummaatiin fedhaatiin eeyyamaatiin tokko kan ta'an waaqayyotti amannee ni qaddim ni dursina dabalatas abbaatiin alchaa baasaa ilmaatiin alataa afura qulqulluutiin bahaa jennee kan hin sakattamne waaqni tokkummaan isaa sadummaa tokkummaa isaa kan walitti hin qabne waaqni jira jennee ni waxxin ni jalqabna dabalatas abbaa ilma afura qulqulluu kan ta'an waaqa tokkotti amanuudhaan arjummaa waaqayyoo abdii godhachuudhaan Iskindiriyaa irratti qondaala paappaasii kan ta'e seenaa qulqulluu Dimeexiroos ni jalqabna. kadhannaan isaa salootu kadhannaan isaa barakatu eebbi isaa onu walitiin haa ta'u. Waaqayyo akkuma har'aa addunyaan osoo hin uumamin tokkummaan isaa sadummaa isaa osoo walitti hin qabin sadummaan isaa tokkummaa isaa osoo hin bittinneessin ni jiraata ture. እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም አለው እግዚአብሔር በመንግስቱ እግዚአብሔር በትስብእቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ አከጀደ ቁልቁሉን ዲዮስቆሮስ ዋቀዮ አዱኛን ዱራ ዋቁማሳቲን ጎፍቱማሳቲን ሰዱማሳቲን ቶኩማሳቲን ጅራ አከጀደ የኙ ዲዮስቆሮስ ቁልቁሉን ዲዮስቆሮስ ይሰለሱ በአካላት ወይተዋሃዱ በመለኮት አከጀደ ቁልቁሉ ባሲሊዮስ ቃማትን ሰዲዮሙታን ዋቁማትን ተወኮዳ አከጀደ ኤን ባሲሊዮስ እንዘ አሃዱ ሰለስቱ ወእንዘ ሰለስቱ አሃዱ አከጀደኒ አቦቲን በሰደፍ ወደ ሰደፍ ሰዲዮሙታን ተወኮሙታን sadi akka jedhan eenyu abbootiin basadeef godhaasaatti. Kanaafuu waaqayyo galata kanaatiin ture jechuudha. Maaltu isa galateeffata ture yoo jedhani amalli isaa galateeffama waan ta'eedhaaf amalli isaa amala isaa galateeffataa ture jechuudha. እምቅድመ ይፍጥር መላእክተ ለቅዳሴ የተጻራ ስብሐተ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አከጀደ ሀዩን ጎርጎሪዎስ ገለታዳፍ ኤርጋሞታ ኦሶን ኡሚን ገለኒ አባ ኤልማ አሁራ ቁልቁሉ አደይን ጭኔ አከጀደ ሀዩን ጎርጎሪዎስ ላቤ ዋቀዮ ከንጀዳሜ ቁልቁሉን ዳዊትም ማልጀዳ እግዚአብሔር ሰር ንጉስ ወዶም ቅድመ ዓለም ዋቀዮ አዱኛ ነው ነው ምንድነው ማለት ሞቴዳ አከጀ ከናፉ ጎፍቱም ማሳ ከናዳፍ ማለት ነው ዶርሳ ጎፍቱም ማከናትን ገለታ ከናትን ኦሶ ጅሩት ዋቀዮ አዱኛትና ኡማ ጀደ ያደ
ሙሴን ክታባ ሴራ ያሳራት በቀዳሚ እግዚአብሔር ገብረ ሰማይ ወምድረ አከጀደ ጀልቀባ ዋቀዮ ሰሚፊ ላፋ ኡሜ አከጀደ ሰንበድረ ገልገላ ድልበታ ገነማ ዋንቶቶ ሰዴት ኡሜራ ሳኔስ ሰሚፍ ላፋ ዱከናፍ ቢሻን እብዳፍ ቅሌንሳ ሰሚወን ቶርባይፍ እርጋሞታ ወሬን ከናትን ኡሜራቸው ነገታን ሰደተ ማሊ كتاب كفاني رأتي مجرد سبات أزماد وممتو تطرب ومجد أو يوجدني كفانيني وممتو تطرب وممن يجوني سا سامي في لا فأكتب قوة لك آيات مالف يوجدني داتشين كوني ورا سامي رجرات ريدا ما ساني داتشي سانيتي Samin sun warreen dachee kana jiraataniidhaaf immoo bakka dhaalma isaanii waan ta'eedhaaf jechuudha. Samii uume yommuu jennu samiiwwan torbanidha malee isa kana miti jechuudha. Ishee arginu kana miti. Ishee qafar jedhamtu kana osoo hin taane lafaaf samii uume yommuu jennu samiiwwan torbanidha jechuudha. Samiiwwan torbanidha. Isaan kana bal'inaatiin barnoota amantaa keessatti waan barannuudhaaf bal'inaatiin achitti ilaalla. Amma garuu baay'ee haasaabii keessatti waan ta'eef dirqama uumamtoota tuqneetu gara baay'ee haasaabatti waan adeemuudhaaf jechuudha. Kanaafu uumamtoota kana uume jechuudha. Aga uumamtoota torba callisuudhaan uumeera. Samiif lafarraati eegalee aga ergamootatti kan jiraniitiin callisuudhaan uumeera. Maaliidhaaf kan aga'u waan hin jirreedhaaf jechuudha. Sana booda garuu samiif ergamootatiin erga uumee booda leekuun birhaana wusta xafara samaa efti samii irratti haa ta'u leekuun birhaan ifaan samii irratti haa ta'u gaafa roobee efti haa ta'u jechuudha uumeera jechuudha. Aga Waaqayyo guyyuma kana ergamootaatiin qomoodhaan kudhaan taasisee ergamoonni beektota hubattoota waan ta'eedhaaf sakaattaanii haa argatanii yommuu jedhu amala isaatiin jalaa okkateera jechuudha. Dabalataas okkachuun isaa kun maalidha yommuu jedhan Waaqayyo amala isaatiin raqii kan hin mul'anne ta'uu isaa ibsuudha jechuudha. Ergamoonnis hubattoota beektota waan ta'aniidhaaf ni sakaattaanii mannuu faxaranna maayitee matsaa'ina لالين نوب ببارة سنة تفترنا ومن كالي إيه نتن أمي إيه ساتي أفني وفي ولي كنيا والأم نمو كبرات أن أمي كبرات جرا جداني قافتني ساتنا يليتن هذا من طلعت كروة زيادة وربطوا واقعيو كان كم كرا واقعيو تكن إياه تاسسه هنداتي أولتي أنغو كنفي أمي تريتا وانتي دافي ergamoonni saaxinaa'eelitiin gaafatanii yommuu kana saaxinaa'eel gadi yommuu ilaalu ergamoonni yommuu akkas jedhanii gaafatan ilaa arge ol yommuu ilaalu namni kabiraa jechi kabiraa hin jiru. Ergamoota keessaatii tokko dursee anatu sin uume osoo hin jedhiin anatu sin uume jedhee maaliif hin jalqabu jedheetu anatu sin uume ittiin jedhe. Ergamoonni hubattoota beektota waan ta'aniidhaaf bakka bakkaatiin akkaataa taa'umsa keenyaatti yoo ta'e immoo nuti warreen nuti gadi jiraniitiin yoom uumne jedhani. Yeroo kanatti saaxinaa'eelitiin uumaan uumuudhaan beekamu waan ta'eedhaaf uumee nu agarsiisi ittiin jedhani. Innis amaloota foonii arfan waloomseen tokko taasiseen uuma jedhee harkasaa gara abiddaatti yommuu galchu abiddi sun isa gube wayyoo jedhee dhiyye. Waaqayyos gooftaanis
callisuudhaan isa fayyise. Ammas Saaxinaa'el inni mana fayyise kuni waaqa laphee namaa keessa hin beeknedhaati malee maal otoo hojjettutti gubatte jedhee nan callisu ture keessa waan waaqa hin beeknedha jedhee ganisa sattufee jedhee yaade. Bakka yaade kana lapheensaa isa gubeedha. Ammas deebi'ee eeyyee kan hin dhumne uumeetu nan dhume jedheetu harka isaatiin salphateenti jedhan ergamoota. Yeroo kanatti ergamaan qulqulluun Gabri'eel leeqoon babbahellaaween iskana ambroo la'amlaakina waaqa keenyaatiin haga beeknutti haga argannutti bakka akka qomoo keenyaatti bakka keenyatti cinnee haa jiraannu jedhe jechuudha. Yeroo kanatti Waaqayyoos uumamni dogongoraa kun warreen kanaatiin osoo hin dogongorsiin jedhee taagammaatti eessa keessa jira? Yerusaalem ishee samii keessa jira. Yerusaalem samii keessaatti baasee gara Iyyoolitti fide. Yeroo kanatti Saaxinaa'elis ergamoota isaa keessaati lama gara ergamoota Gabri'eel Mikaa'elitti galcheetu waa'ee Yerusaalem ishee samiidhaaf haga dhumaatti ni falmanna. Eenyullee akka nuraatiin fudhanne anaatiin naaf sagadaa na galateeffadha jedhee gara ergamaa qulqulluu Mikaa'eliif Gabri'eelitti erge. Mikaa'eliif Gabri'eelis akka saree maraatteetti salphisanii ofirraatti deebisaniiru. Ergamoonni kunis deemanii Saaxinaa'eeliidhaaf akkas nuun jedhan. Saaxinaa'elis Mikaa'elii fi Gabri'eel ana biratti akka maabbala isaati akka billiitaa sibiila jedhamatti sibiila abiddarra gaafa keessan billee qal'axxe kan dabarsu ta'e akka billichaa abiddaa kana miti jedhee kottaa ni lolla jedhee loltoota qabatee gara ergamootaatti deeme. Waaqayyos Saaxinaa'eeliitiin hundarra caalchisee hangafa ergamoota taasisee ture waan ta'eedhaaf yommuu wal loluu jalqaban ni moo'e. Saaxinaa'eel isaan moo'ee jechuudha. Maaliidhaaf yoo jedhani humni uumamaa fi humni uumaa yoo itti dabalame garaagarummaa isaa kan jiru ibsuudhaafidha jechuudha. Amma soowwan ta'eeti uumamni uumamuu danda'e jechuudha. Garuu booda humni Waaqayyoo gaafa itti dabalamu kan mo'an waan ta'eedhaaf humni uumaa fi humni uumamaa yommuu itti dabalamu garaagarummaa jiru akka hubataniidhaafidha jechuudha. Innis isaan moo'e. Lammaffaa ammas walitti deebi'anii ammas lammata isaan moo'e. Kun immoo eeyyama kee ta'uu waan addeedhaafidha jedhanii gara Waaqayyootti yommuu dhiyeessanii karaa bahaatiin lolaa ifaa isaaniif burqisiise yaase. Inni sunis beekumsa isaaniif ta'etu qulqulluu jedhanii galateeffatanii argamu. Galanni guyyaa kana jalqabe. Isaanis galateeffataniitu Saaxinaa'eeliitiin galateeffadhu jedhama. Innis anaatiin kafaala taasisaati na galateeffadha malee ani hin galateeffadhu. Sadaffaa walitti deebi'anii ibsaan ifeefi sun lolaan kan ta'eefi sun humna isaaniif ta'eera waan ta'eedhaaf dukkanni ifa fuuldura dhaabbachuu akka hin dandeenye Saaxinaa'eelis isaan fuuldura dhaabbachuu dadhabee akka hurriitti bittinna'ee akka aaraatti aaree isaan irraatii badeera. Isaanis mo'ataniiru jechuudha. Yeroo kana ergamoonni bakka afuritti qoodamaniiru. Ergamoonni bakka meeqatti qoodaman? Bakka afuritti qoodamaniiru. Dhugumatti Saaxinaa'eel uumaa keenyadha. Kan uume isadha. Warreen jedhani isa walitiin gara Enxooxoositti yookaan immoo gahannam isaa gara jennutti isa walitiin bu'aniiru. Inni waaqadha. Waaqas miti jedhanii warreen shakkan raafaman immoo gara dachee kanatti darbatamaniiru. Har'a namaadhaaf dhukkuba kan ta'an warreen kanadha jechuudha. Seexana lafarraa warreen jedhaman jechuudha. Otoo hin sakatta'in mahaal safarii yookaan immoo hunda fakkaatanii
warreen jiraatan immoo qilleensa irratti fannifamanii hafaniiru. Ayyar agaanint warra jedhaman jechuudha. Isaan kun namni amantaa akka inni gadhiisu, waaqa tolfamaa akka inni waaqeffatu, raajiiwwan adda addaa kan hojjetan, warreen dhukkubsattoota warreen warra qilleensa lafarraa kan agayyuu kan danda'an mallattoo adda addaa mitaatiitiin warreen agarsiisan isaan kun jechuudha. Warreen arfaffaa bakka jiranitti cimanii qulqulluu jecha galateeffachaa ergamoota ifaa jedhanii warreen jiraatanidha jechuudha. Uumamni dilbataa kana fakkaataa jechuudha. Dilbata galgala, wiixata ganama, Waaqayyoo lafa kanaatii haga samii ishee iftuutti bishaan guutee tureetiin layet gaaba maay wusta mu'ulaadihu wayaastari yabs bishaan bakka isaa turetti haa qabamu dacheen bahuduus haa argamtu jedhee bishaan kana bakka afuritti qoodeera. Bakka sadiitti qoodeera kan jedhan jiru. Garuu bakka meeqatti qoodame? Bakka afuritti qoodame. Isa tokko gara gubbaatti kaa'eera. Haanoos jedhama. Bisbis tahawaaki jedha. Bishaan walitti hin qabamne, bishaan kan tarre yookaan hin titne. Zamaay malilta samaay tabaayitaay wu'uutu akka jedhu Henook. Bishaan samiitii olitti kan jedhu cimaadha akka jedhe Henook jechuudha. Haanoosii fi xafarii gidduus qilleensa Baabil jedhu kaa'eera. Harka tokko bakka jirutti cimseetu ifoonni kan irra deddeebi'an taasiseera. Kuni kan ilaallu kana xafar kan jedhamudha jechuudha. Samiin jedhamu barteedha jechuudha. Xafar jedhama. Xafar jechuun cimaa jabaataa jechuudha. Harka tokko immoo dachee kanarratti kaa'eera. Garba kan jedhamudha jechuudha. Garba kan jedhamu. Xafarii kanas caafii ishee yookaan immoo fiixee ishee dhagaa admaas waliitiin kaleessa baranne na bira waa'ee admaasii naagee ammas isin baranne jechuudha. Dhagaa admaasii fi naagee waliitiin ilkaanis kaasaa wal qunnamsiisara jechuudha. Xirsilaa xirsi waas taxaafa dhowwa diba inna koo akka jedhe iyyuu. Amma kun nuti samii koo kan ilaalu kan xafariin kun daangeffamu bakka hin qabanne yaadna namni ture harka waaqayyootti immoo bakka qabaate. Kun admaas walitti maal ta'e wal qunnamsiisa jechuudha. Admaas jechuun garagaras kan jiran irratti kan jechuun addunyaa kan naanna'ee kan jira keessatti inni garas jiru inni jalqaba daandii gara alaatti jiru inni admaas inni gara keessatti jiru immoo inni naagee jechuudha. Kaleessa wadattatan jechuudha. Kanaafuu ishee kana wal qunnamsiiseera jechuudha. Akkasumas xafarii kana naannoo ishee irratti 12,000 jedha. 12,000 jechuun balbala 120,000 baneera. Xafariin kun balbala meeqa qaba? 120,000 baneeraa jiru. Akkasumas qomoo ergamoota Mikaa'el keessaati 40,000 jedha. 240,000 fuudhee waseema kileetta ruusaana lalla'aaduu anqas jedha. Tokkoon balbala tokko isaadhaaf ergamaa lama muudeefiraa jechuudha. Kan eegu ergamaa eegu lama muudeefiraa jechuudha. Kanaafiyyuu balballi sun 120,000 yoo ta'e ergamoonni meeqa ta'u? 40,000 ergamoota kana muudeeraa jechuudha. Ergamoonni kunis Sillaasee irraatii chaappaa eeyyama kan hin qabanneetiin ol hin baasanii gad hin buusan. Balbala kana eeguu jechuudha.
akkasumas immoo addunyaa kanarratti tulluuwwan lamaan fileera guyyaa kana jedha kaleessa kalaallecha kaleessa kalaalle isaan kunis Admaasii fi Naageeb jedhamu jechuudha. Inni gara garasitti jiru yookaan immoo gara alaatti kan jiru Admaas jedhama. Inni kunis foddaa meeqa qabanneera? Admaas foddaa meeqa qaba? 12. 12. Kaabaatee 12. Maal bahaatee 12. Lixaan 12 qaba. Kana keessa maaltu deddeebi'a? Qilleensatu deddeebi'a jechuudha. Qilleensa deddeebi'a. Afur qilleensa dhiifama. 8 qilleensa hamaa yookaan dheekkamsaa jedhamu jechuudha. Qilleensi dhiifamaa kun yommuu bahan wantoonni 5 kan argaman jiru. Qilleensi dheekkamsaa yommuu bahan immoo wantoonni dhabaman jiru. Isaan kan akka bal'ata waan ta'eedhaaf bira gahaasa immoo yookaan immoo areerrata wangeelaa arfansaa irratti areerrata wangeelaa yaa'ii lammaffaarra jira waan ta'eedhaaf isa ilaaluu dandeessu jechuudha. Maaliidhaaf wangeelaawwan arfan taasisa jedhuudhaaf eekam qilleensota arfan erga duukaa bu'uumaan wangeelaawwan arfanitti qilleensa dheekkamsaa sana immoo mana Israa'el mana Ayihud sadanitti fakkeessamee ejjeetti baay'ee qaba sababa achirraatti ilaalaa jechuudha. Harka ishee haftee ishee arfaffaatiin immoo dachee kanaatii gaditti hambiseera jechuudha. Waasna'aa lamidr dibamaa akka jedhe raajaan Daawit maal jedhe dachee kanaatiin maalirratti cimseen bishaan irratti akkas waan jenneedhaaf garuu waliin qunnamanii waliin argan jechuudha. Warraati isaan fageesseera. Isa kanas immoo Iyyoob wasaqalaa lamir raaqaa diba wa'imint dachee kanaatiin waa tokko irraa malee waa tokko fana waliin qunnameen akkasumatti ishee fannise akka jedhu walirraa fagaatanii walirraa fagaatanii kaarsa madrasa jedhamu shan jedhamte isa sanadha jechuudha. Dachee sana dafa kaa'ameeru jechuudha. Inni addunyaa kana irratti fayyadamnu yoo jedhe eeyyama isaatiin kan fayyadamaa caallisee jechuudha. Gubbaarraati Waaqayyo fedha isaatiin kan kennu malee arfan keessa hin galanne jechuudha. Warreen kan garuu warreen sadii jedhani isa kana dhiisanii isa lafaatii gaditti jiru sana dhiisanii lafaanii jiran. Kanaafuu guyyoota kana raawwateera jechuudha. Wiixata galgala kibxata ganama qilleensa miila Admaas jalaatii Naageeb tosinitti nimne Naageeb kaleessa waan baratan Naageeb immoo jechuun arafta isaa maqaan isaa jechuu yommuu ta'u inni kunis maaltu keessa deddeebi'eera? Qilleensa. Deefaatu keessa deddeebi'eera. Karaa baha balbala meeqa qaba? Foddaa meeqa qaba? 6. Karaa lixaa? 6 jenneerra jechuudha. Foddaan gabaabaa yommuu argatu halkan guyyaan hin gabaabata. Foddaan dheeraa yommuu argatu immoo guyyaan hin dheerata jenneerra. Amma akka sirriitti hin baranne bal'inaatiin sadarkaa caalaa jechuudha. Inni kabraa wiixata galgala wiixatatti barii Admaas miila Admaas jalaatti qilleensa fideetu dachee kana ishee bishaan irraa kaate kana sirreessaa mijeessaa bulee jechuudha. Akka qotisaa waxabajjii yommuu taatu lataaqul mir zara zara gabbazaru wabba agaawulu wabba shigeru wabba fireewu dacheen biqiloota sanyiitiin facaafaman biqiloota ija qaban biqiloota firii qaban biqiloota daraaraa qaban qomoo isaatiin gosa isaatiin haa biqilchitu yommuu jedhu qubaatiin kan fudhanaman haamtuutiin kan haamaman qottootiin kan muraman biqiltoonni sadii argamaniiru jechuudha. Qubaatiin kan fudhanaman kuduraa fi muduraa haamtuutiin kan haamaman midhaan qottootiin kan muran biqiloota warreen kana sadan argamsiiseera jechuudha.
mukti gannatis guyyaa kana argamteetti. Isa hiyoot shanjenna jechuudha guyyaa kana argamteetti. Isa hiyoot jalaatiis bishaanonni gurguddoo afur burqanii addunyaa kana naanna'anii obaasu. Isaanis Giyoon, Abbaay, Efraaxiis, Xeegiroos, Efesoonidha jechuudha. Giyoon yookaan Abbaay, Efraaxiis, Efesoon, Xeegiroos warra jedhaman warreen kun arfan as jalaatii jechuudha. Kibxata galgala roobitti barii ለያብረው ብርሃናት ውስተ ጠፈረ ሰማይ እፎኒ ሰሚረቲ ሀ ኤፈኒ ጀዴ አዱ አዴሳ ኡርጂሌ ኡሜራ አዴሳት yomu uumu qaama ishee qilleensaa fi bishaan irraati uumeera. Amma barbaade fuudhee uumee ifa itti boceeraa jechuudha. Bifti ishees yookaan bocni ishees fakkeenya namaadha jechuudha. Fakkeenya namaadha jechuudha. Aduutiinis yommuu uumu saliidaa ishee yookaan immoo boca ishee kana ibiddaa fi qilleensa irraati amma barbaachisu fuudhee ifa itti uumeera jechuudha. Bifti isaas akka addeessaadha jechuudha. Amxaani hoomu, leekile hoomu, zawq akka jedhu lamman isaanii wal fakkaatu. Haa ta'uuti addeessaati yommuu uumutti bocni ishee haa guddatu haa xiqqaatu wanta nu barraa'ee hin jiru. Garuu ifa isaaniitiin akka wal caalan ኮከብ እምኮከብ ይሄይስ ክብሩ jedhee qulqulluun Phaawulos nutti dubbata. Addeessaatiin ifa isaatiin ni caala jedhee qulqulluun Phaawulos nutti dubbateera jechuudha. Kana booda waneesa እምዘዚአሁ ብርሃን መጠነ ህተተ ስርናይ jedha ifa isaarraati haga gumaa qamadii fuudhee warreen kanadhaaf kennaa jechuudha. Inni kunis akka waaqayyootti gumaa qamadii kan ta'e ifti kan itti lakkaa'amu ida biraan jedhama. Ida biraanitti immoo 800 ta'eera jechuudha. Akka waaqayyootti maali? Gumaa qamadii. Akka ifootaatti immoo meeqa ta'e? Ida biraanii 800 ta'eera jechuudha. Isa kanas addeessaadhaaf 100, urjiileedhaaf 500, aduudhaaf 595 gahaa jechuudha. Jemmoo walitti hidhata meeqa ta'a? 800. Amma yommuu ilaallu addeessa moo urjiileetu caala? Addeessa caala miti garuu eenyu caala jechuudha? Urjiitu caala jechuudha. Fageenya irraa waan jirtudha mana. Isheen meeqa urjii? 500. Addeessi garuu addeessi ol fagaatu maannoo urjiileen ol fagaatu addeessi goda waan ta'eedhaaf dabalee jechuudha. Dhagaa isa kanas immoo ida tsahaa yookaan immoo harka aduu kan jennu kanaatiin ida biraan yookaan immoo harka ifaa kan jennu kanaatiin yommuu 98 daafeerru 898 daafeerru irru 8 gaheetu meeqa hafa 16 inni hafa jechuudha. 16 ni hafa jechuudha. Roobii galgala kamisa tibarii ለታውስ ባህር ኮሎ ዘመደ አሳት ወቆሎ ዘቦ መንፈሳ ህይወት ልቡ ዲጋቲን ጅራቱታኒ ጭመኒ ከንጅራታኒ ቆሞ ቁርጡም ሜዴፊ ቢፋ ከን ቀባኒ ዮካንሞ
jireenya kan qabanitiin galaanni haa baastu yommuu jedhe kochoo isaaniitiin kan balali'an miilla isaaniitiin kan deemani laphee isaaniitiin kan foqoqan yookaan munyuuqani uumamtoonni sanii argamanii jechuudha. Isaan kana keessaas guyyaa sana balali'anii kan deeman jiru. Achi keessatti kan hafan jiru. Balali'anii kan deemani namoota hin cuubamneedhaaf fakkeenya. Achi keessatti kan hafani namoota amananiidhaaf fakkeenyadha. Kunoo akka hin taaneedhaaf wabaarakoom kileehoom baatti barakas jedha. Eebba tokkootiin lamman isaanii eebbise jedheetu icciitiin isaa kana kan caalu kabiraadha jedhee balali'anii kan deemanii mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf hawwii kan qabanii morma isaanii seefiidhaaf qaama isaanii ibiddaadhaaf gidiraadhaaf dabarsanii kan kennan fakkeenya wareegamtootaati. Miilla isaaniitiin kan deemanii hojii gaarummaadhaati gara hojii gaarummaatti jechaa kan jiraatan fakkeenya qofeessotaa yookaan baay'ee taa'uutaati. Laphee isaaniitiin kan deemanii kan foqoqan yookaan munyuuqan fakkeenya namoota addunyaa irra jiraatanii dhala godhatanii gaa'ela hojjetatanii kurnee baasanii hangafa kennanii kan jiraatanidha fakkeenyadha jechuudha. Guyyaa kana girumaan imaraawit yookaan immoo uumamtoota ajaa'iboo kan jedhaman keessaati jawweewwan addunyaa kanarratti jiraatan keessaati lewaattaan kan jedhamu guyyaa kana uumameera jechuudha. Lewaattaan kan jedhamu jechuudha. Akkasumas immoo nisiit imaaywaa simbirroota keessaati qulqulleettii kan jedhamte immoo karkee dayin kan jedhamtu immoo uumamni ishee guyyaa kana. Uumama karkee dayin kana gabaabsinee ilaaluudhaaf hin bal'atannes gabaabsinee ilaaluudhaaf simbirroon karkee dayin jedhamtu kun kan isheen jiraattu bishaan keessadha jechuudha. Yommuu wal hormaata ishee gaggeessitus walli qunnamtii maleedha kan isheen hormaata ishee gaggeessitu jechuudha. Wal hormaata ishee gaggeeffachuu kan isheen gaggeeffattu yookaan immoo kan isheen ulfooftu ji'a tokkoffaa, ji'a sadaffaa, ji'a ja'affaa qofa irrattidha. Ji'a meeqaffaa? Tokkoffaa, sadaffaa fi ja'affaa irrattidha. Isa kanas yommuu ulfooftutti bishaan keessaatii baatee gara olitti yeroo sadii ol fagaatteetu aduudhaan rukutamti. Yookaan immoo aduu qaqqaammatti jechuudha. Aduun sun garmalee yommuu ishee gubutti gara galaana keessatti galti. Aduu irraatii ho'a bishaan irraatii qabbana fudhatteetu simbirroon kun yookaan immoo wal hormaata ishee gaggeessiti jechuudha. Yommuu gaggeessitus gadameessa yookaan maayee sana seennu sana bitaaf mirgaatiin garaagarummaa kan qabudha kan isheen argamsiisu jechuudha. Maayee sana bitaa isheetiin yookaan immoo gadameessa ishee karaa bitaatiin yommuu ilaallu jalqaba simbirroo sadii, lammaffaarratti simbirroo shan, marsaa tokkoffaatti jechuudha. Marsaa tokkoffaa isheetti simbirroo sadii yeroo jalqaba argamsiisu jechuudha. Simbirroo sadii. Marsaa lammaffaarratti shan, marsaa sadaffaarratti 15, marsaa arfaffaarratti 46. Marsaa meeqa faranji? Arfaffaa shanaffaarratti 72 simbirroo 72 argamsiisti jechuudha. Yeroo kanatti mirgaatiin immoo karaa mirga ishee immoo marsaa jalqabaarratti inquu 12, marsaa lammaffaarratti inquu 35, marsaa sadaffaarratti inquu 72, xumura irratti immoo
inquu kabajamaa tokko argamsiiste jechuudha. Inquu jechuun afaan Oromootti hin qabu. Inquu kan jedhamu kun meeshaalee faayaa yookaan immoo miidhagoo babbareedoo keessaati kan isa caalu hin jiru jechuudha. Inquun kun bakka kana yoo ta'e akka ibsaattis hin fayyada. Inni ifaa jechuudha. Faayaadha, miidhaginadha, kabaja addaa kan qabu warqee, meetii, daayimandii kan jedhu sana kan caalu jechuudha. Na inquu kana argamsiisti jechuudha. Kabajamaa inquu kanas qurxummiin ni liqimsa. Qurxummii yommuu liqimsu ifti inquu kun garaa qurxummii keessa baheetu bishaan keessa baheetu ala kan jiranitti mul'ataa jira. Yeroo kanatti qurxummii kan kiyyeessan qurxummii kan qabani eeganiitu qurxummii sana ajjeesanii inquu sana fudhatu jechuudha. Dabalataas aduu qaqqaabachuudhaaf yommuu gadi bahu qabanii ajjeesanii inquu sana fudhatu jechuudha. Inquu sana fudhatanii daldalaarraatti gara daldalaatti daldalaarraatti gara daldalaatti jecha deemee mana mootummaa gaha jechuudha. Kun fakkeenyadha. Kun maalidha? Fakkeenyadha. Karkadeen fakkeenya haadha keenya qulqulleetti Dubree Maariyaam. Karkadeen nisit aywaaf simbirroota keessaati qulqulleetti adda kan taate akka jedhamte haati keenya Dubree Maariyaamis nisit imlibaada anest. Dubartoonni kan argan irraati haati keenya Dubree Maariyaamis qulqulleettidha waan ta'eef. Karkadeen wal qunnamtii malee akka wal hormaata ishee gaggeesse haati keenya Dubree Maariyaamis sanyii dhiiraa malee gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti argamsiisuudhaaf fakkeenyadha jechuudha. Ol yeroo sadii baatee ibiddaatti ifaatiin rukutamtee aduutti rukutamtee kan jenne immoo haati keenya qulqulleetti Dubree Maariyaamis dhaloota sadii jechuun bara abbootii laphee, bara abbootii murtii, bara abbootii raajotaa sana dabartuu moototaa kan raajota dabartee haati keenya Dubree Maariyaam yookaan bara laphee gara horiitii dabartee bara wangeelaatti Kiristoositti argamsiisuudha fakkeenyadha jechuudha. Gadameessi ishee bitaa fakkeenya kakuu moofaadha. Bitaan dadhabaa akka ta'e darbatee akka hin fageessine qabee akka hin jabeessine rukutee akka hin dhukkubsine bara kakuu moofaa yookaan kakuu duris ciminni lubbuu hin argamne dadhabina lubbuu malee jechuudha. Ani isheen wal hormaata ishee gaggeessitu yookaanis immoo kan isheen ulfooftus ji'a jalqabaa, ji'a sadaffaa, ji'a ja'affaa kan jedhame, ji'a jalqabaa kan jedhame bara abbootii laphee, ji'a sadaffaa kan jedhame bara abbootii murtii, ji'a ja'affaa kan jedhame bara abbootii luboota yookaan immoo masaaf immoo kan jedhamu bara sana jechuudha. Jalqaba meeqa argamsiiste? Sadii fakkeenya abbootii sadan eenyudha san? Abrahaam, Yaaqoob fakkeenya isaanii. Lammataa shanoo seera Musee shanan 46 kudha shan raajota fakkeenya raajota 15 eenyu fayyada san? Xiqqoo 12. 15 sinin jedhan imma isaan immoo 16. 15 warreen jedhaman ni gurguddaan afur 12 meeqa walitti dha meeqa ta'a? Kana 15 sinin jedhe maaliif isaan caqastu? Boojuu Baabdoon. Akka Musee fa'aa Eeliyaas fa'aa kan jiran raajii dubbatanii raajota keessatti kan hin lakkaa'amne kitaaba barreessanii raajii kan hin jedhan kitaaba ta'uun barreessin warreen qonnaa isaa qulqulluu baratan raajota warreen jennu kan barreessan jiru kan hin barreessine jiru kan lakkaa'aman jiru kan hin lakkaa'amne jiru bakka lamatti qonna waan jedhamu isaan kanadha jechuudha. Musee irraatii eegalee isaan kana yoo qoftan kudha isaanii. Kanaafuu fakkeenya isaaniidha jechuudha. 46 Akkuma
kitaabota kakuu moofaa. Torbaatamii lama kakuu moofaa keessa qaba. Hayyoota Meltemiwos akka kitaabota hiikaniidhaaf isaan waame 72 lamni karaatti boqotaniiru 70 immoo maal kitaabni hiikaniiru jechuudha. Isaan keessaati haga bara kakuu moofaatti kan feenyedha. Simo'oon guddichi akka isaanii kan jiran fakkeenya isaanii jechuudha. Mirgi fakkeenya kakuu haaraati. Mirgi cimaadha, darbateen fageessa, qabeen jabeessa, tokkoteen dhukkubsa. Bara kakuu haaraas cimina lubbuu malee dadhabinsi lubbuu hin argamne waan ta'eedhaaf jechuudha. Jalqaba gaa meeqa argamsiisti? 12 fakkeenya Duukaa godhu. 12. Lammaffaa irratti 36 jedhe 35 Kitaabota kakuu haaraa. kakuu kitaabota kakuu haaraa. Achitti fufee Hinqoo kabajamaa. 72 72 Ergaa. fakkeenya gargaarsota 72 dhumarratti maal deesse? Hinqoo kabajamaa. Hinquu kabajamaa tokko deesse. Hinquu kabajamaa tokko kan jedhame gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Hinquu kana kan leegamsa qurxummiin fakkeenya waldaa Istifaanos. Waldaa Istifaanos warra jedhamu warra hin qabne. Maabara Istifaanos warra hin jedhaman. Kiristaana. Kiristaanota kam hunda keenya jalqaba lallaba guyyaa lamaatiin warreen amanan jechuudha. Isaanis lallaba guyyaa tokkotti nama meeqa ta'an? 3,000. Lallaba guyyaa lammaffaatiin 5,000. 5,000. Walumaa galatti 8,000. 8,000. Warreen kun fooniif dhiiga gooftaa warreen jalqaba fudhatan waan ta'eedhaaf fakkeenya kanaadha jechuudha. Adamsitoonni qurxummii sana ajjeesanii fakkeenya Ayihudootaa dabalatas fakkeenya lubootaa. Hinquusin daldalaatti jecha agamoo mana mootummaatti akka gahe mootummaan Waaqayyoos fooniif dhiiga gooftaa Waaqayyoos wangeellis dhalootaatti gara dhalootaatti jecha haga mootummaatii Waaqayyootti gahuu isheedhaaf fakkeenyadha jechuudha. Kanaafuu qurxummii isinitti hime fakkeenya maal isiniin jedhe? Maabara Istifaanos yookaan immoo waldaa Istifaanos kan jennu immoo 8,000 jennee qoma dhibbanne kana. Gabaabumatti kamisa kan uumame kana fakkaataa jechuudha. Kamisa galgala jimaatatti barii ለታውፅ የብስ ኩሎ ዘመደ እንስሳት ዞቦ መንፈሰ ሕይወት jedhee samii bineensota hundumaa haa argamsiistu jedhee lubbuu dhiigaatiin cimanii kan jiraatan isaan kanaatiin uumeera jechuudha. Isaan kunis laphee isaaniitiin kan foqqaqan miila isaaniitiin kan deeman kochoo isaaniitiin kan balamne jechuudha. Haatataan ibsi akkasa gubbaarratti argamedha. Isaan kana keessas kan nyaataman jiru warreen nyaataman jiru jechuudha. እትብላ ዘስፉቅ ሰኮናሁ አላ ብላ ወንፉቅ ሰኮናሁ jedhachu ኦሪት irratti kootteen isaanii kan baqaqe nyaadhu kootteen isaanii kan hin baqaqne immoo hin nyaatin jechuudhaan dubbate jechuudha. Guyyaa kanas girumaan maraawwitu yookaan immoo ajaa'iboota warreen jedhaman keessaati behemoot kan jedhamu immoo jawween kun immoo kan inni uumamu guyyaa jimaataadha jechuudha. Leewwattaan bishaan irratti uumame bishaan keessa jiraata. Behemoot immoo dachee irratti uumame dachee irra jiraata jechuudha. Isaan kun egaa dachee kanaatiin samii kanaatiin baatanii kan jiraatanidha jechuudha. Duboon isaaniif duboon isaanii, ilkaan isaaniif ilkaan isaanii addunyaa kanaatiin qabatee kan jiraatanidha jechuudha. Qulqulluu mana kiristaanaa keessaatiin afaan isaanii keessa galee ilkaan isaanii lakkaa'ee kan bahe eenyudha?
abbaan zaraa buluudha. Abbaan zaraa buluudha kan jedhaman ajaa'iba abbaadha, qulqulluu abbaadha. Abbaayitti kitaaba isaanii kennanii Yerusaalem kan deemanidha. Dhufanii immoo deebisanii kitaaba konaa kennan gisha abbaa jedhanii baasee ol jedhaniif immoo kitaaba bishaan irra nama kitaaba fudhatedha. Biyyoo sarraa dhugufaa bishaan irraa fudhatanii. Akkasumas immoo durumaan araarfatan jedhamu kana beemootiif lewaatti ammoo keessa galanii ilkaan isaanii lakkaa'anii nama bahanidha jechuudha. Haga ammaatti uumamni uumame dilbataatii eegalee haga sa'aatii kanatti kan uumamame kan 21dha jechuudha. Isaan kun immoo maaliidhaaf uumaman yommuu jennu dhalli namaa akka ittiin baratuudhaaf, akka ittiin sakatta'uudhaaf, akka ittiin hubatuudhaaf, akka ittiin eekkamamuudhaafidha jechuudha. Osoo بتفقد زنت تايمر زبو بو منهم لميرو وبو منهم لانكرو وبو منهم لتمكرو وبو منهم لتجبرو جدا أرجعي من بساوي كتاب نجوا ورين كنا كيساتي كاني اتنا كبر النوداف اتنا كوب النوداف اتنا كأيكام النوداف اتن akka waa gaarii hojjennuudhaaf uumamtoonni hubatameera. Isaan kana keessaa hubachuudhaaf osoo بتفكر زنت تايمر بو سمايت زمر حكا للبك هذا أنكروت إجابير جدا في الكسوس مو ماريساك مو آتي كان هوبachuu barbaade ragaa taasisuu kan si barsiisu laphee kee waaqayyootiin gara ajaa'ibsiifachuutti akka deemtudha kan si barsiisu jira jedha jechuudha. Hojii duukaa booda irratti immoo ihaadegoo riisoo zanbala samaayit ragaa malee waaqayyo maal godhe tokko iyyuu dhiisne jedhee dubbate jechuudha. Kanaafuu warreen kun uumamtootaadha jechuudha. Sana booda egaa jimaata ganama sa'aatii 12tti Addaamiin dachee irraati Hewaanitiin torbee isaatti sa'aatii 3tti isaan uumeera jechuudha. Isaan uumees mucummaa isaaniif kennee mucummaa isaaniif kennee isaan kabajeetu Addaamiitiin guyyaa 40ffaa isaatti Hewaanitiin guyyaa 80ffaa isheetti gara gannataatti galaniiru jechuudha. Sana booda Addaam waggaa 7 ji'a tokko guyyaa 17 erga dhaga'ee booda mikra gorsa seetanaa dhaga'ee waaqummaa barbaadee gannata keessaatti ari'atameera jechuudha. Hagaasitti dhugaa isa dhufuuf ibsu isa baranni irraa bulchu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u.